Fuula koo sirraa naannessuun kun murtoo ulfaataadha. Murtoo koo kanaanis umrii koo guutuu kaabbaan jiraadha. Amma kanan dhufe garuu abdii godhadhee dhiifama kee si gaafachuufani. Ija koo laaluu yoo barbaadu baattes sitti murteessu. Kennaan obboleettii koo tokkittiin jirtu si qofaadha. Otoo ati na bukkee dhaabbattee naaf falmiteetta ta'e daandii irratti hin ba'uun ture. Nan beeka of jaallattuun ture. Afachuu ammaati akkan dhiifama siif godhu anaan na eegaa jirta. Ija jabiin akkamiiti? Eeyyeen ani dhiifama kee qofaan argachuu barbaada. Dhiifama kee argachuudhaaf immoo wanta barbaachisu hundayyuu gochuudhaaf ani qophiidha. Amma ati deebistee aanaan mucaa umurii 15 na gochuu dandeessaa? Isa gochuu yoon dadhabes kan biraa aarsaa barbaachisu hundayyuu kaffaluudhaaf ani qophiidha. Daliinaa, ammas irra deebi'ee si dhabuun barbaadu. Dhiifama koo argachuuf umurii kee guutuu na eeguus si barbaachisa. Dhiifama otooti naaf hin godhiin du'uu koorra isa naaf hoyya. Dammaqtee tamuu Daliinaa, akkam ooltan? Naguma, maal si gargaaru? Jecha Daliinaa fudhachuufan ture kanan dhufe. Gabaa sanaaf godhaniiti. Yeroon dhufu koomaa keessa turte. Afachuu eenyutu gabaasa godhe? Hospitaalicha.